loli gulao garmama Europa nu ona barri pagoda yotumat gada samoromoda re barri gada utubaneto gada mulle haycha filaneto itintuni ilmora marartuda ango ganna sadetin dabartuda ya gada hunde hanga baera adunya siratu matefera والله سانكابو يا مناميتا أجير شمبليتا والله سانكابو يا مناميتا أجير شمبليتا أجير شمبليتا أجير شمبليتا أجير شمبليتا أجير شمبليتا أورمونو مامبولانو فتيانغا فدورا أورمونو مامبولانو فتيانغا فدورا أورمون ديغان توكي جاغداتو بولشا أورمون ديغان توكي جاغداتو بولشا آدان توكي Galmisa tokkicha duudhaan tokkicha seenaan tokkicha afaanii tokkicha warri isaa tokkicha kaayyoon tokkicha dhiigaan tokkicha hiddi isaa tokkicha namni isaa tokkicha matti isaa tokkicha dhaggeeffattootaa fi daawwattoonni Oromiyaa Miidiyaa Teknooloojii akkam nagaa jirtanii fayyaa keessan jechaa nageenyi keenya kan onnirraa maddee bakkumaa jirtanitti isin haa ga'u jenna. Guyyaarraa akkuma baratame keessumaanuyyuu sagantaa sonsa qeerroo guyyaadhaa Oromiyaarraa qeerroo tokko qabadheetiin dhufe. Qeerroon kun ammoo akkuma beekamu keessummaa keenya kana duras kan kallattii hedduun beektan Abdii jedhama. Abdii Muunessaa yeroo ammaa ta'an Abdii qeerroo Muunessaa guyyaarraa ammoo waa'ee Oromiyaa fi Oromiyaan maalitti jirti kan waliin mari'annu ta'a. Hanga xumura sagantaa keenyattis nu wajjin tura. Guyyaa dhaggeeffattootaa fi daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Teknooloojiitiin Abdii baga dhufte. Hayyee raadiyoo keenya warri Oromiyaa Miidiyaa Teknooloojii illee baga nagaan nu eegdanii. Keessumaanuyyuu guyyaa hadhaa sagantaan keenya waa'ee dhimma hiikamuu hayyoota Oromoo sababeeffachuun haala yeroo ammaa kana qeerroon biyya keessatti gochaa jiranii fi taateen yeroo ammaa kana mul'achaa jiru maalidha kan jedhu kan guyyaa hadhaatti kan ittiin mari'annu. Akkuma kana mata dureen sagantaa keenyaa akkuma siibsetti keessumaanuyyuu sagantaa sonsa qeerrooti. Sonsa qeerroo guyyaa hadhaa mariin keenya kan ittiin eegallu yeroo ammaa kana maal fakkaata miirri keessumaanuyyuu Oromiyaa fi qeerroof qarree Oromiyaa keessa jiru maal fakkaata jechuurraa eegalla. Meetanumaan itti kaaywanna. Raadiyoo keenya duraan dursee uummanni Oromoo bal'aan warri biyya keessaa fi biyya alaa jirtan sabboontonni Oromoo warroonni hoggantoota keessaniif iyyaa turtan warroonni qaaliiwwan keessan dhaabattanii mirga isaaniitiif falmataa turtan miidiyaan Oromoo Oromiyaa Miidiyaa Teknooloojiin baga gammaddan baga gammanneen jechuun barbaada. Itti immoo wanti kun osoo hin eeggamne illee ta'ee akkuma yaa hundi keenyaa hubeen hundi keessaniyyuu beektan gama miidiyaatiin illee uummanni Oromoo illee keessa ture akkuma argaa turtan erga wanti sun eegalee booda mirqaanni guutuu Oromiyaa keessa ture. Wanti Oromoo fi Oromiyaa illee dabarsaa turte wanti qeerroon keessa ture waan baay'ee nama ajaa'ibuudha. Baay'ee miira akkasii illee arginee hin beeknu agartanii jirtanii qeerroo Jawaar balleessinee jira jedhanii qeerroo balleessinee jira jedhanii kana yeroo baay'ee iyyaa bahanii miidiyaadhaan as bahanii uummanni bilisiginnaa deeggara jedhanii kaaniin ammoo juntaa fardeen juntaa jedhanii maalii jedhanii girrisaa jedhanii duula hedduu irratti godhaa turanii haa ta'u malee uummanni Oromoo illee qeerroo Oromoo illee nama isaaf ta'u abbaa isaa addatti baasee diinattis firattis kan agarsiise natti fakkaata. Waan jedhee dubbadhu hin qabu yaadu baay'ee waan addaa kaba'utu jira kuunni boo'a ni taphata ni sirba namni of wallaalee akka addaan baatanii wallaalanii halkan sanaan miilaan guutuu magaalaa Finfinnee naannawa ishii irraa uummata socho'e liivii ijoollee dabarsaa turan irraa argaa turtanii itti aansee ammoo guutuu Oromiyaa kallattii garaagaraa namni halkan osoo waraanni meeqaa karaa jiru osoo wanti meeqaa gufuun jiru osoo beekuu halkan saniin imala eegalanii ka seenantu jira ka ugguramantu jira walumaa galatti Oromaaf ciniinsuu ture ummata Oromootii fi sabboontota Oromoo warra mirga isaaniitiif falmatan warra hoggantoota isaanii dheebotaa turaniif
gammachuu takkaa hin arganne ture jechuudha. Abdii keessumaaniyyuu gammachuun kun gammachuu uummata Oromootiif kan itti fufu haa ta'u. Mee miira kan akkamiin ilaalta? Gammachuun kun keessumaaniyyuu uummanni Oromoo hedduun kan idil addunyaa jiru kan biyya keessaatiif kan biyya alaa wal fakkaatuudhaan gammachuu guddaatu itti dhagahama. Nuttis dhagahamaas ture. Haa ta'uuti mee miira kana itti fufa jettee yaaddaa akka qeerroo tokkootti? Miira kana bifa lamaan laala. Tokkoffaan uummanni Oromoo, qeerroon Oromoo, deebuun qeerroo Oromoo, hawwiin uummata Oromoo, abdiin uummata Oromoo eenyu akka ture diinattis firattis waan agarsiise na fakkaata. Miira tokkoffaadha kun. Gammachuudhaan gabbahee hooggantoota isaa gaafa akkasii simatu, gaafa halkan iyyee dhiichisee sirbee humboo. Miirri tokkoffaan uummanni kun qeerroon Oromoo, uummanni Oromoo, Oromiyaan eenyuun akka abdattu, eenyu hoogganaa akkasii ta'e ifatti kan agarsiise natti fakkaata. Gaafii kee itti aanuuf ammoo wanti kun itti fufiinsa ni qaba jettee yaaddaa kan jetteef baay'ee Ormi jaalatee mirga keessiif hin kennu, jaalatee gabrullee hin dhiisu, sochii keetu qabsoo keetu bilisoomsallee gammachuu kee fidalle ammas wanta jala muramee beekuu qabu mootummaan bilxiginnaa jaalatee yookaan uummata Oromootiif gaafii deebisee yookaan fedha qeerroo fi qarree guutuuf uummata Oromootiif guutuuf jara kana hin hiikne waan harki isaa maramee duubatti deebi'ee fi qabsoo ilmaan Oromootiin qabsoo ilmaan Oromoo godhaa jiraniin biyya kana keessatti bineensa ibidda gara hundaa itti qabate waan dandamachuu dadhabee fi kanaan as deebi'ee uummata Oromoon qabadha jedhee isaan kan gadhiisee fi malee isaaniif yaadee yookaan uummata Oromootiif yaadee yookaan sabboontota Oromootiif yaadee isaan kana gadi hin dhiifne jechuudha. Kanaaf miirri kun kan itti fufus qabsoo keenyaan kanaafus yoo nu laafnedha. Itti fufuun isaa shakkii hin qabu deebisanii nu boochisuu danda'anii waan guutuu itti amannu miti. Haa ta'u malee fedhii uummataa arganii jiranii abdii uummataa arganii jiranii yaanni uummataa akka jiru hawwiin dheebuun uummataa maal akka ta'e arganii jiranii uummanni kun ammoo qabsoo keessaan baane hoggana isaa akka ijaatti ilaallatu lubbuu isaa akka kennu arganii jiranii beekan jiranii. Mee abdii keessumaanuyyuu hamma haalli miirri qeerroo fi qarreen biyya keessaa gochaa jiran yookiin ammoo mul'isaa jiran waan baay'ee namatti toludha. Akkasuma ammoo waan bilisiginnaa tana abdii kutachiisudha. Haa ta'u ammoo abdiin yookiin ammoo uummanni keenya gammachuu miira akkasii keessa seenu ni barbaachisa jettee yaaddaa akka qeerroo yookiin Oromiyaa jiru tokkootti. Miirri uummataa wanna beektaa ibiddi affaname tokko itti daafane isaati giddiidhaan gaafa affante guyyaa tokko gaafa dho'u miiruma kaleessa agarre sanaadha gamoo wanti ta'ullee uummanni Oromoo qeerroon Oromoo kan agarsiise kaleessallee kanuma isa ukkaamamee ture isa dheebotaa ture isa bi'aa ture hooggantoota qaalii akka isaatti ilaalu gaafa warri badii malee fuudhee hidhe har'as badii malee gaafa gadi baasu ibidda garaa isaa keessa ture santu dho'e. Haa ta'u malee wanta tokko asirratti jala muree dubbachuun barbaada. Sirbuu baay'isuu hin qabnu Oromoon. Gaafuma namni hidhaadhaa bahu dhiichisuun kun bara hedduu gatii nu kafalchiisee jira. Ammas gatii nu kafalchiisa. Sirbuu hin qabnu qabsoon Oromoo hooggantoota kana mana hidhaatii baasuu qofa miti. Qabsoon Oromoo Jawaariin manatti galchuu qofa miti. Qabsoon Oromoo bilisummaadha. Isa kanaaf hojii manaa guddaa qabna. Yeroo itti gammannu har'aa miti. Yeroo itti ichinu har'aa miti. Yaa keenya itti aanu dalagnuudhaan jireenya mana Mee asumaan keessumaaniyyuu hiikamuu hayyoota Oromoo kana hoo akkamitti hubatta? Hiikamuun hayyoota Oromoodha. Ammas karaa lamaan hin hubadha. Tokko baay'een ittiin gammadee waa baay'ee hayyoota dalaguu danda'anidha. Uummata Oromoo kana hayyoota hooggantoota imimmaan isaa qoorsuu danda'anidha. Hooggantoota tarsiimoodhaan uummata kana sochoosanii uummata kana ceesisuu danda'anidha. Hidhamuun isaanii Oromoo baay'ee miidhe har'a bahuun isaanii ammoo baay'ee ittiin gammade gammachuun koo qofa osoo hin taane guutuu
Oromoonni biyya keessaa fi biyya alaa guutuun haala ati agarte sanaan ibsaan turanii baay'een ittiin gammade. Garuu qabxiin kiyya lammaffaa asirra waatu jira. Ba'iinsa isaanii itti gammanne malee warra kaleessas badii malee isaan hidhe. Warra har'as badii itti barbaadaa ba'ee irraa dhabee har'as ibiddi gama hundaa itti qabannaa hiikee fi miidhe. Kana Oromoon biyya keessaa fi biyya hayyoonni Oromollee qeeroon Oromollee sirriitti beeka. Uummanni Oromollee sirriitti beeka. Harki isaa sila duubatti micciiramee fi carraa biraa sila hin qabnee fi beekte. So carraan inni lammaffaan wanti an akka carraa gaariitti hiikamuu isaanii kana carraa gaariitti jedhee yaadu tarsiimoodhaan uummata kana sochoosaa turanii, uummata kana hoogganaa turanii, uummata kana imimmaan qoorsu dhugaa Oromootiif warra dhugaaf dhaabbate, warra dhugaaf of kenne, warra lubbuu ofii qabsiisee faayidaa dhuunfaa dhiisee, dhimma dhuunfaa dhiisee, jireenya dhuunfaa dhiisee, jireenya saba kanaa ol qabuudhaaf, mataa saba kanaa ol qabuudhaaf halkanii guyyaa hojjetaa turanii. Kanaaf ammas hiikamanii jiranii yeroo ibsutti deebi'anii uummata kana akkuma kaleessaa tarsiimoon sochoosanii bilisummaa isaatiif ta'an jedhee namana isin lammaffaan kana laalaan. Mee Abdii itti aansuun hayyoonni Oromoo guutuutti hin baane qeerroof qarreen guutuu Oromiyaa keessatti hidhamanii hanga gandaa fi mana barumsaatti hidhamanii guutuu Oromiyaa keessatti jiran. Akkuma kanaan hayyoonni keenya hedduun keessumaaniyyuu kan akka Abdii Raggaasaa namoota hedduu maqaa kaasuu dandeenya. Keessumaaniyyuu miseensonni ABO yeroo ammaa kana mana hidhaatti hafan. Mee waa'ee kanarraa hoo maal jetta? Uummanni Oromoo hoo akkam godhuu qaba jettee ilaalta? Kanaaf isin jedhani qabsoon Oromoo akkuma duran dubbadde qabsoon Oromoo Jawaar hidhaa baasuudhaa miti. Hidhaa Oromoo irra ga'aa jiru hambisuudha. Qabsoon Oromoo Jawaar akka hin duune eeguu miti. Ajjecha uummata Oromoo xiqqaa hanga guddaa gandaa hanga olii jiru hambisuudha qabsoon Oromoo. Kanaaf ammas shira dalagamee jira. Yoo hiikan just jarri kunniin controversial waan ta'anii fi uummata bira dhageettii waan qaban namni waan jaalatu at least miira uummataa kana deeggarsa uummataa kana Jawaar hinnee Baqqalaa hinnee arganna jedhanii as ba'anii maalii akkana goone dhiifamaan gadhiifnanii no har'a qeerroon Oromoo kumaatamaan lakkaa'amtu mana hidhaa jirti gandaa hanga federaalaatti kumaatamaan warri lakkaa'aman badii malee sila sababa mirga isaaniitiif falmatan qofaaf sababa maannu ajjeeftan jedhan qofaaf isaan kana hiikuudha. Maali kaafa'uu fi ABO gidduutti garaagarummaa uumanii uummata kana walitti buusuuf immoo maaliif hooggantoota kaafa'uu hiikaniiti kan ABO maaf hambisani? Jaal Abdii Raggaasaa maal balleesse? Koloneel Gammachuu Ayyaanaa maal balleesse? Lammii Beenyaa maal balleesse? Hooggantoonni ABO Oromoo miti. Saba kanaaf miti kan hidhaman badii isaan dalagan maali? Abdii Raggaasaaf anaaf Jawaari. Koloneel Gammachuu Ayyaanaas anaaf Jawaari. Ijoolleen kumaatamaan kaa'aman badii malee mana hidhaa keessatti dararamaa jiran anaaf Jawaari. Bee kanumaafuu uummanni keenya hoo maal godhuu qaba waan kanarratti Abdii? Kanaatiif dhugaa saba kanaatiif hidhamanii hidhaa ta'anii yoo hiikan hunduma hiikuudha. Hanga kun hin taanetti furmaanni biyya kana keessatti dhufu tokkos hin jiru. Kanaaf uummata Oromooti wanti an jechuu barbaadu hanga hidhaan Oromoo irraa dhaabbatutti, hanga warri hidhame hiikamutti, hanga warri ajjeechaan irratti raawwatamaa jiru dhaabbatutti, hanga hooggantoonni isaa warri hafan mana hidhaa jiran hiikamanii hidhaan bifa haarawaan yeroo ammaallee uummata Oromoo irratti deemaa jiru dhaabbatutti Jawaaraan hiikamee galii rafuun qabu qabsoo isaatti himuu qaba. Bikaawut qabsoon teenya qabsoo bilisummaati. Qabsoon teenya qabsoo Jawaar hidhaa baasanii Raggaasaa hidha dhiisuu miti. Qabsoon keenya qabsoo Baqqalaa baafnee Hamzaa baafnee kumaatamaan qeerroo godinaa fi gandarra jiran hidhatti dhiisuuti miti. Qabsoo hidhaan Oromoo irraa haa dhaabbatuuti. Qabsoo ajjeechaan uummata Oromoo irraa haa dhaabbatuuti. Hanga kun ta'u qabsoo isaa uummanni itti fufuu qaba. Kanumaan jedhaan. Keessumaaniyyuu uummanni Oromoo kan biyya alaatiif biyya keessa jiru ammaa kana waan kanarratti hooggantoonni siyaasaa keessumaaniyyuu ABO hanga ammaatti ba'uu baachuun isaanii uummataaf yaaddoo guddaa ta'e akkuma kanaan shira bilisiqinnaati jechaatis jiran waan kanaati dhugaadha jettamoo soba jettee ilaalta? Dhugaadha 100% dhugaadha kun. Okay, waan lamaaf kanan godhan jedhee amana. Tokko qoqqoodaminsa
uummata Oromoo gidduutti uumuudhaaf kun ka godhameef bu'aa siyaasaatiif kan godhame qoqqoodamiinsa uummata Oromoo gidduutti tokkummaa uummata Oromoo balleessuu fi qoqqoodamiinsa bu'aa siyaasaatiif itti yaadameeti kan godhame tokko. Lammaffaan immoo warra public figure ta'an ka afoo jiran kana hindi uummata kana somnee deebinee qabanna kan jedhuu fi malee uummata Oromootiif illee yaan gara hidhaa baasaniif illee hiyyaanne jechuudha. Kana uummanni Oromoo xiqqaa guddaan warri alaaf keessaa yoonni Oromoo sirriitti beekuu danda'u qaban shiraa fi kun ka godhame jechuudha. Mee keessumaanuyyuu hooggantoota bilisiginnaa hedduu ka argaa jirru namoonni hedduun amma kana baga baafne yookiin immoo hayyuu yookiin immoo Jawaar Mohammad qabsoo keenyaan baafne jechuun namoonni hedduun karaa fuula Facebook isaaniitiif yookiin karaa social media hawaasummaa kana irratti barreessaa jiran. Waan kanaan bilisiginnaan kaleessa Jawaar arrabsaa turte hadda immoo hinnee jirra hayyuu keenya ka jedhu maal fakkaata wanta kana akkamiin ilaalta? Wanno jedhani beete to do two things at once means to do neither jette faranjiin. Waan lama al takkatti dalaguu jechuun lachuu dalaguu dhiisuudha. Waan tokko siif hin himaanne. Oppidiyoon gaafa wayyaaneen yookaan mallazaan siyaasa isiitiif akka tolutti teessoo mootummaa naannoo Oromiyaa fuutee Adaamatti deebiftu harka dhaa turte gaafa sanillee harka dhaa turte. Waggaa tokko maal turanii ammallee siyaasaan Finfinnee yoo deebisan gaafiin uummata keenyaa deebi'ee jettee harka dhaa turte. Isaan warra guyyuu harkuma dha'u. Odoo Oromoof yaadanii kaleessuma hidhuu dhiisanii kaleessa baasanii osoo Oromoof yaadanii odoo dhugaa ta'e isaanuma kaleessa abaaraa ture isaanuma kaleessa nu arabsaa ture as bahee har'a nuti oppidiyoon Oromoo hiniiti malee hiniiktu gara fuulduraallee qabsoo Oromooti dhiibbaa uummanni Oromoo hiikte malee gara fuulduraallee yoo hiisifte malee yoo hayyoota Oromoo qabsaa'ota Oromoo paartii Oromoo hiisifte malee hin hiiktu. Baay'ee oppiidiyoo jechuun sitti maa dhagaye ulee mallazaan Oromoo ittiin dararuuf qopheeffateedha. Kana jala murii naa beeki. Abadan hin taatu ulee Oromoo mataa ol qabachiisuuf ulee Oromoo dhorguuf warra uumamee miti warra ulee mallazaan Oromoo ittiin dararuuf Oromoo ittiin awwaaluuf Oromoof tolcheedha. Oromoo keessaa filate oppiidiyoon kanuma. Qeerroo fi qarree irraa immoo maaltu eegama jettee tilmaamta yookiin yaadda? Qabsoo karaa itti fakkaateen bilisummaa saba kanaatiif yeroo saba kanarra ga'aa jiru hambisuudhaaf karaa itti fakkaateen gahee ba'uudha. Qabsoodha falli biraan jiru hanga jechaan uummata Oromoo irraa dhaabbatutti hanga hidhaan uummata Oromoo irraa dhaabbatutti hanga roorroon qeessaa isa buqqisu uummata Oromoo irraa dhaabbatutti hundi keenyaa karaa itti fakkaateen qabsootti fuudha. We have no choice. Filannoo biraa hin qabnu mirga keenyaaf falmanne dhugaa keenyaaf dhaabbanne ajjeechaa qe'ee keenyaa buqqisuudha. Ajjeeftota qe'ee keenyaa buqqisuudha. Ajjeechaa hambisuudha. Hidhaa hambisuudha. Wanta filannoo biraa hin qabnu bilisummaan bilisaan dhuftu hin jirtu. Yoo falmatte, yoo jabaatte, yoo dhugaatiitiif dhaabbatte kabajamtee jabaa taatee jiraatta. Kanaaf qabsoodha karaa itti fakkaate namni kamiyyuu. Okay, Abdii qeerroo irraa yeroo ammaa kana yookiin qeerroof qarree irraa qabsoo yoo eegne hayyoota irraa hoo maal eddu akka qeerrootti? Isaan kana daandii qofatti agarsiisuudha. Hayyoonni daandii qabsoo Oromoo haaraan haala yeroo Oromiyaa irra jirtuu fi Oromoo irra jirtu qabsoo gita kamiitu barbaachisa kan jedhu irratti mari'atanii daandii qeerroon qabsoo ittiin godhu tarsiimoo jabaan as bahuudhaan jedhee namana. Kasangoonaan qeerroon jirti. Okay, Abdii keessumaan Jawaar Mohammad yookiin abbaan qabsoo Oromoo amma baheetis jira. Qeerroo fi qarreen akkuma argaa jirtu gammachuu guddaadhaan simatan. Jawaar qabsoo tana akka duriitti oofuu yookiin taankii qabsoo tana ta'e geggeessuu danda'a jettee yaaddaa? Agarsiise bar. Kana diinnis firris ni beeka sirriitti Jawaar maal akka ta'e. Hambaay'een Jawaar sitti madagayani. Jawaar jechuun miidhama saba kanaa laalee waaqni Oromoo kun imimmaan saba kanaa waggaa jaarraaf jiguu laalee waan Oromoof baasee natti fakkaata. Ana Jawaar namni itti dhiyaatanii beektanii beeka. Maati mirga kamuu nama dhiibuu miti. Jawaar jechuun uumaa addaati anaa fi beekte. Wanti Jawaar adda godhu keessaa
wanti kaleessa illee qabsoo Oromoo sochoosee qeerroo Oromoo gurmeessee dirree qabsoo Oromoo cimsee tokkummaadhaan hiriirsee akka diina isiitiin falmatu akka mirga isiitiin namni falmatu kan godheef waa lamaaf Jawaar tokko dhugaaf sila dhaabbatuuf waan biraan qabu dhugaa eenyus miidhuuf hin deemu dhugaa saba kanaaf sila dhaabbatuuf dhugaa saba kanaaf of kennee sila dalaguuf sila dhugaa qabuuf waan biraaf san deeggarre maqaa Jawaar jedhamu waan jaalataniifi miti yookaan Jawaar diimaa waan ta'eefi miti aktiivistii waan ta'eefi miti tokko dhugaa saba kanaatiif sila dhaabbateef dhugaa saba kanaa sila dubbateefi dhugaa saba kanaatiif sila falmateef lammaffaa Jawaar nama miiraa miti Jawaar garaachuu asitti deemtu miti beekaadha hayyuu ragaa natti fakkaata beektaa Riyaadoo wanti inni dubbatee biyya keessa kanatti hin taane maaluma natti himee Jawaar yeroo ammaa kana qabsoo amma bahee yookiin ammoo qeerroof qarreen irratti ammaa kana wareegamaa jiran kana akka duritti geggeessuu danda'amu hin danda'u gaafiin kiyya kana. Ni danda'a qajeellotti danda'a qajeellotti ni godhalle. Okay, akka abdiitti keessumaanuyyuu qabsoon Oromoo yeroo ammaa kana akka aarsaa hedduu uummata Oromoo kafalchiisaa jirti. Uummanni Oromoo ammaa kana karaa nagaatiin moo karaa qawweetiin bilisa baha jettee yaadda? Qabsoon hundi keenyallee qawwee dhukaaf neen taanu hundi keenyallee karaa nagaa qabsoofnee bilisummaa hin finne bilisummaan Oromoodha kan dhuftuun qabsoo uummata Oromootiin qabsoo uummata Oromoo gaafa siin jedhu tokkoon keenya tokkoon sabboontonni Oromoo karaa danda'aniin karaa saba bilisummaa saba kanaatiif waa gumaachuu danda'aniin yoo ga'ee isaanii ba'anidha. Abdii gaafiin kiyya waa lama qofa. Oromoon ammaa kana karaa nagaatii fi yookiin immoo karaa qawweeti. Kana lamaan keessaa kamiin bilisooman jettee amantaatti akka qeerrootti akka abdiitittis? An yeroo ammaatitti bilisummaan uummata Oromoo qabsoon karaa nagaa almost cufamtee jirti yoo Jawaar baasan malee qabsoon karri banaa jiru bilisummaa uummata Oromootiif karaa qawweetiin jedhee nama akka haala jiru an nama qabsoon karaa nagaatti amanuudha garuu balbala isii warra bilxiginaa cufee jira. Balli absolutely cufameen jira carraa hin qabdu. Hayyee erga qabsoon Oromoo karaa ammaa kana qawweetiin jette qeerroo Oromootiin karaa qawwee seenaa jettaa moo karaa cufuutti seenaa jettaan? Oromoo bari qalamni siitu qawweedha bari snaayiperiidha. Beekan isaanii Riyaadoo jiran kumaatamaan ka seenanii har'allee qeerroo hidhattee jirtullee warri qe'ee keessa jiranillee waan godhan beekaniirra qalamni siitiyyuu qawweedha snaayiperiidha taankiidha. Gahima keessan ba'aa ni beekan qeerroonni ni beekti waan taate jechi isiitu ejjennoon isiitu sochiin isiitiyyuu qawweedha taankiidhaanaaf dirooniidha ni beekanii qawweedha qeerroon anaaf qawweedha qawwee kee dhukaasiin jedhaan ani qeerroo Oromooti. Okay, galatoomi ulfaadhu mee sagantaa keenya goolabuuf deemna. Sagantaa sonsa qeerroo Oromiyaati. Guyyaan har'aa ka wajjin turtii goone. Dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenya sagantaan keenya guyyaa har'aa sonsi qeerroo yookiin immoo sonsi qeerroo Oromiyaati. Yeroo ammaa kana abdii wajjin turtii goone wajjin turtiin keenyas goolabuuf deemna. Hanga ammaattis ammoo warroonni nu daawwachaa jirtanii fi warri keessumaaniyyuu Oromiyaa fi biyyoota alaa keessaa nu daawwachaa jirtan galatooma isiniin jenna. Mee kara xumuraatti abdiidhaan carraa kennine mee abdii asumaan carraa sii kennee kara xumuraatti waan dhaamtu yookiin waan ani kaasii yoo qabaatte asumaan carraa sii kenna. Galatoomaa waamicha naaf gootanii asirratti intervii naa gootaniif galatoomaa maqaa qeerroo Oromootiin maqaa qabsaa'ota Oromootiin isin galateeffachuun barbaada. Itti aansee asirratti wanta uummata Oromootiif illee dhaamuun ni jira. Qeerroon Oromiyaa jirti. Mata dureen ammaa isin har'aati sonsa Oromiyaa qeerroo sonsa Oromiyaa kan jedhu kun mata duree haarawaa waan kanarratti waan baay'ee dalaguuf deemna. Qeerroo Oromoo kutaa hundaayyuu hirmaachise. Marii bal'aan goonan jedhee yaada. Marii bal'aa waan Oromoof malu waan Oromoon godhuu qabu haala Oromoon keessa jiru sabboontonni Oromoo qeerroon kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessa jiran dubbifnee karaa sonsa waan bal'aadha mata duree bal'aadha waan jabaa yoo Rabbiin milkeessa asirratti hojjennan jedhee yaada. So sagantaan kun sagantaan sonsa Oromiyaa kan eenyutillee miti kan uummata Oromooti kan qeerroo Oromooti qeerroon Oromoo hundiniyyuu warri qabsoo kana keessa jirta warri bilisummaa gaarirra jirta waan gaariin as baatee jirta
wanta kanarratti ammoo waan bal'aa waan qeerroo Oromoo hunda hirmaachise tokkummaadhaan warri saba kanaatiif bilisummaa saba kanaatiif yaadu saba kanaaf quuqamu hundiyyuu asirratti hirmaatee yaada isaa waan Oromoof malu jedhu gama miidiyaatiin illee uummata kanaaf illee sagalee akka ta'u yaada uummata kanallee fayyada jedhu hunduu qabatanii akka dhufan abdiin qaba. Kutaaleen Oromiyaa hundi kun golli gola Oromiyaati. Amantiin kutaan gosaan osoo addan baane waan Oromoof mala jedhu maroo ilaalcha tokkummaa ilaalcha Oromummaa qabate yeroo ammaa ibidda keessa ta'anii falmataa jiran sabboontonni Oromoo gama boonullee abdiin qaba. Galma miiriyaa dokumentii jedha. Dhaggeeffattootaa fi daawwattoonni Oromiyaa Miidiyaa Teknooloojii akkuma argaa jirtan keessan sagantaa sonsa Oromiyaa yookiin qeerroo fi qarree Oromiyaa kan jedhu kan guyyaa irraa kana abdii wajjin mariitti goone keessumaaniyyuu waan irra deddeebine isin himnu keessaa sonsi yeroo ammaa kana yeroo torbaanitti yeroo tokko kan dhiyaatu qeerroon Oromiyaa yeroo fi yeroo keessatti yaada isaanii kan itti dabarfatanidha. Kanaaf ammoo qeerroon Oromiyaa jirtan golaalee Oromiyaa hunda keessa dhuftanii irratti hirmaachuu dandeessan yaada keessanis waan Oromiyaa keessa jiruu fi quuqama saba keessaniif qabdan irratti dubbachuu yookiin irratti mari'achuu dandeenya. Kanaaf koottaa karaa sonsa sagantaa qeerroo Oromiyaa kan jedhu kanas ammoo guyyaa irraa eegallee kunooti abdiinis akkuma isin ibsaa jirutti kan irratti hojjennu ta'a. Kanaafuu qeerroon Oromiyaa koottaa wajjin haa mari'annu marii malee biyyi hin furmaanni hin jiru jechuun akkuma hayyoonni keenya dhaaban mariin hunda caala mariin ammoo mari'annee biyya keenya bilisoomsannaan asumaan Oromiyaa Miidiyaa Teknooloojii irraa sagalee sonsa qeerroo Oromiyaa isin eegalee jira. Baga gammaddan baga gammanne hanga ammaa waan nu daawwattaniifis ammoo sagantaa keenya abdii wajjin turtii gooneen goolamneetis jirra. Ulfaadhaa horaa bulaa deebanaa isiniin jenna.